Nageenyi fi jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu maatiiwwan Waaqayyo. Akkam jirtu galanni fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Guyyaa har'aa namoonni egaa akkuma nu ergitan ergaa keessan qaqqabsiisuudhaaf iddoo kanatti kan argamnee jirru. Egaa saree guddisaniitu xiqqoo sareen nu jeeqaa jira. Akkam isin nagaa keessanii? Na beektanii kanaan dura dhufnee turre? Na beektanii? Dhufnee turre kanaan dura? Dhuftanii jirtan. Har'a immoo waa isin gaafachuu dhufe. Ayyaana amma Faasigaatti jirra. Ayyaana Faasigaa kanaaf namoota xiqqoo rakkatanii jiran gargaaruudhaaf socho'aa jirra. Isinis waan qabdan irraa akka namoota gargaartan jenneeti waa yoo harkaa qabaattan nu kennaa. Maal qabnaa? Maal qabnaa? Waan qabdanii? Duruma kudhanis taatu nu kennaati namoota rakkataniif kennina. Maal qabnaa? Nullee rakkoo. Omtuun jiru boorsarra sabbatarra omtuun jiru. Omtuun jiru. Omtuun jiru omtuun jiru. Omtuun jiru. Nullee hiyyeessaadha. Hojjannee nyaannu. Hojjannee nyaannu. Maal taatan harki maal sin ta'e? Harki nu dhufu. Mee isti harka keessan akka qaban? Akka uumamumaan isin akkana taatan? Uumamu miti. Uumamu miti amma wanniidha. Amma na jammara malee. Waggaa meeqa ta'e? Aga amata 12 hin ta'a. Amata 12 ta'e? Amata 12 guutuu hojjettanii nyaachuu hin dandeessan? Siniif hin diriiru kun? Waan diriiru waan. Isti akkana naannessaa kun akkanumatti jechuudha. Lachuu isaayyuu. Maal hojjechuu dandeessu amma hojii? Maali? Aguma rabbii jedhee kamaa godhu. Jechuun mana keessatti maal hojjechuu dandeessu hojii fakkeenyaaf amma maal fa'aa hojjechuu waa fuudhu akkamitti fuutan? Akkuma dandeenye fuuna kamaa akkuma rabbiin jaalatu. Malee homaa fuudhuu hin dandeessan homaa hojjechuu hin dandeessan? Hin dandeenye. Buna danfisuu shiroo hojjechuu biddeena tolchuu hin dandeessanii malatti? Hin dandeenyu hin qabu. Hin dandeessan jechuudha. Kan ishiitu isin gargaaru obboleettii keessan jechuudha. Obboleettii kiyyaadha. Kunoo mucaan kanaan durallee ergine. Kuni haadha hin qabu. Haadha hin qabu kunillee. Kan obboleettii keessaniiti kan naan jettanatti fakkaate kanaan dura. Obboleettii. Isheen hin jirtu. Hin jirtu. Hin boqottee jettan. Yaabbii akkamati? Hin beeku afaan Oromoo? Hin beeku. Ndeenna yaabbi? Salaamna? Salaam. Ndeetan simik maanna? Simik maanna? Amaaneel wala. Amaaneel. Amaaneel? Haa ta'u. Amma namoota gargaaruudhaaf waa nuu kennaa jennaan homaa hin qabnu jettan. Maal qabnaa reennu? Amma ayyaana akkamiin dabarsuu yaadaa jirtarree? Akkuma rabbiitti akka rabbii nu kenne. Kanaan durallee dhufnee isin gaafadheen ture. Dhuftanii jirtanii. Kana qabaame. Kana sitti dabaladha. Tigistii dhugumaa fi Asteer Girmaa jedhamu amma biyya alaa jiru isaantu isinii erge jechuudha birrii kana. Sirriitti eebbisaa kaasaan. Rabbi isin haa kennu. Rabbi isin haa kennu ulaa galaa. Itoophiyaa rabbii nagaa haa nu godhu. Nuunis nu eebbisaa isaanis ijoollee eebbisaa. Nus kiroo amma isin barbaada manatti dhufne. Isinii birrii homaa hin qabu harkaayii nama gargaarra jennaan hin qabu jennaan immoo isinii kennine nutis isaanis isin erganii nullee nu eebbisaa isaanillee eebbisaa. Rabbi isin haa kennu. Ulaa galaa. Fayyaa argadhaa. Ijoolleen nagaa isin haa ta'u. Tole nagaa ta'a ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Mucaallee egaa amma imaanan isinirra jira guddisaa jirtanii. Yeroo biraattis yookiin dhufnee isin gaafanna. Rakkoon hin jiru fayyaa ta'a ulfaadhaa ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Rabbi isin haa kennu ulaa galaa. Salaam. Nagaa ta'a. Tabbichoo. Tabbachoo.